mirgaa bitaa fagoo dhiyoollee warri qoommiteen caqasuu jirtan cuftummaa hiyooyya hoolii waariin teessan nagaa tun qoommiteen taboorana giloobal miidiyaa tagam Itoophiyaa irrasanii dhiyaattu. Akkeen Itoophiyaa guyyaan argurraandal 13 gan 2018 annami oduu biyya gurrisan buusu jirleello molu jaataniit oolii waarii mirgaaf bitaa ta duuniyaa balloosanii dhiyeessinaa itti dhiyaadda aqxumbur oduu teennatun waliin turasaniin jen. Oduu jalqabaatiin biiroo fayyaa Oromiyaan hareerootiif ambulaansii kennite jirti. Godin Booran ba'aan hareerooti biiroon fayyaa Oromiyaa du'aawwaniif daa'immanii ittisuuf qarqaarsa ambulaansii taasiftee jirti. Qarqaarsi ambulaansii kun qarqaarsa fayyaa ariitiin kennuun lubbuu hawwaniif daa'immanii oolchuuf kan qarqaaru yoo ta'u, ambulaansiin kun tajaajila hawwaniif daa'immanii malee hojii dhibiif akka hin fayyadamne dhaamanii jiru. Ambulaansiin kun fuula bulchaan godin Booran ba'aa Abdirazaaq Ifittaanan bulcha godin Booran ba'aa Taajjurodaa jiranitti aanichaaf kennamee jira. Oduu itti aantu yuunivarsiitiin Boorana dubartoota maatii harka qalleeyyii 40 qarqaarsa taasiftee jirti. Yuunivarsiitiin Boorana hawaasa naannoo karaa akkaatiin qarqaarsa taasisaa kan jirtu yoo ta'u, guyyaa irraallee qaama miidhamtootaaf maatii harka qalleeyyii 40 daakuu kiiloogiraam 1,000 zayitii nyaata leetirii 200 gumaachuu yuunivarsiitii Booranatti daayireekteriin hirmaannaa hawaasaa Dr. Galgaloo Diqqaa himan. Dabalataanis yuunivarsiitiin Boorana barattoota barumsa qaxalee liiban waatatiif daakuu baadallaa kiiloogiraam 25 16 zayitii nyaata leetirii 80 qarqaarsa gootee jirti. Oduu dhibiin poolisiin federaalaa namoota malaammaltummaa birrii miliyoona 89 olii shakkamanii qaqqabdee hidhaa guurtee jirti. Poolisiin akka ibsee shakkamtoonni kun ragaa soba qopheessuun sirna baankii cabsanii faayidaa seeraan ala argachuuf hojjechaa turanii jedhan. Jarkan keessa shakkamtoonni ijoon Geetahuun Millesliyaa kan jedhaman yoo ta'u, hoogganaa damee baankii gadaa Ageems waliin ta'uun mallattoo chaappaaf baankii fayyadamuun ragaa soba baasuun kan himatame yoo ta'u, poolisiin qorannoo itti fufee jira. Oduu duuniyaatiin Ameerikaan ajajoota Rapid Support Force Suudaan 3 irratti adabbii beesee heetti. Akka ibsu mootummaa Ameerikaa wanni hooggantoottan irra adabbii haaniif warra yeroo direedduu marsee qabate. Waan hamaamtu akka gosa nama laalanii nama ajjeesuu dubartoota gudeeduu beelannam tursuuf waan hamaamtu hedduu dhibiillee akka uummata irratti hojjetama harka keessa qaban jedhanii shakkaman. Eegi waraanni kun jalqabe nami kuma hunkii ga'u yoo du'u nami miliyoon 13 ol qa'ee irra buqqa'ee rakkoo hamtuu keessa jiraa jedhan. Ameerikaa waraanni kun akka kurrisee dhaabbatuuf akka warri buqqa'eellee qarqaaruu malan dubbatti. Oduu duuniyaa dhibiin qorsi haaraan HIV ittisa addunyaa irratti hojii jalqabee jira. Qorsi Leena Kaappavir jedhamu kan HIV ittisi yeroo tokko fudhannaan agji 6 tajaajila biyyoota addunyaa hedduu keessatti itti fayyadamuu jalqabee jedhan. Qorichi kun namoota HIV hin qabne akka vaayiraasiin HIV hin qabamne kan tajaajilu yoo ta'u, waggaa keessa yeroo 2 qof kennamuu qabaa jedhan. Kunis namoota hedduuf itti salphaaf yeroo dheeraa ta'e tajaajilaa jira jedhan. Qorichi kun Afrikaa keessatti biyyoota akka Keeniyaa, Saawuz Afrikaa, Malaawii, Ugaandaa fi Zimbaabuwee fa'aa keessatti tajaajila jalqabamuuf qophaa'aa kan jiru yoo ta'u, Itoophiyaallee yeroo gabaabduu keessa galaa jedhamee eegama. Qoraa bulaa deebana hordoftootteen Boorana Giloobal Miidiyaa daa'imtuun teenta mirga bitaa tagan Itoophiyaa ta'uu guyyaadhaa sumirraa xumuraa oduu hedduu dhibiilla sumaan sanii qopheessinaa. Anname oduu biyya guddisan buusuuf jirleello molu jaataniiti akkasumni waliin jiraadhaa Boorana Giloobal Miidiyaa hordofaa saniin jedhu.